Hayyuun Islaamaa Ustaaz Sufiyaan Usmaan barruu fuula Facebook isaarra barreesse keessatti Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa erga hooggansa Islaamaa naannoo Oromiyaa irraa gara federaalaa dhaqanii booda waggoottan afran darban keessa jijjiirama waggaa afurii akkamiin ilaalla ciminaaf hanqinaa fi wantoota kana fakkaatan irratti barruun inni barreesse kan kana fakkaatudha. Akka ciminaatti Takaffaa jalqaba majliisa bakka lamatti qoodamuuf ture baraaruun ahbaashii karaarraa maqsuun basaasa hattuu fi cirattuu karaa irraa qabuun tokkummaa hawaasa muslimaa gidduu jiru cimsuun hojiin islaamaa xiyyeeffannoon hojjetamu akka qabu amanuun sochii eegaluudhaan gaggeessummaa walootti amanuun hojii boonsaa hojjechuun isaanii waan gaariidha. Lammaffaa hariiroo addunyaa waa cimsuun biyyoota ollaa fi fagoo wajjin waltajjii addunyaalee isaa irratti argamuu fi biyya teenya beeksisuun tattaaffiin godhame gaariidha. Sadaffaa hooggansa hunda galeessa filannoodhaan dhufe ilaalchisee haalaa fi ka'umsa isaanii muuxannoof dandeettii isaanii xiinxaluun ramaddii sirriirra kaayuun hojiitti seensisuu hordoffii fi deeggaruun hedduu gaariidha. Afraffaa dhaabbilee fi dameelee ijoo hawaasa muslimaatiif bu'aa qaban qorachiisuun ijaaruu cimsuu fi deeggaruu fakkeenyaaf kaawunsilii dargaggootaa koomishinii zakaa fi awqaafaa akkasumas gamoo majliisa haaraa ijaarsisuun tarkaanfii gaariidha. Shanaffaa majliisota naannolee qixa sirriin ilaaluu deeggaruun ga'umsa isaanii cimsuu fi yaaluun fakkeenya tahanii gamoolee fi waajjiraalee mataa ofii akka qabaatan taasisuun gaariidha. Jaham baankilee islaamaa guutumaan guutuutti dhalaarraa bilisaa sheerii bituu gargaaruu cimsuu fi majliisaa fi hawaasni muslimaas abbummaa akka gonfatan waamicha dabarsuu fi gocha fakkeenyummaa qabu raawwachuun hedduu gaariidha. Torbaffaa qabeenya majliisaa hojii seenaaf ooluu fi fakkeenyummaa qabu irratti akka bahu sochii boonsaa jalqabu kanaanis piroojeektiilee hedduu humna keessootiin al tokkotti jalqabsiisuu waan gaariidha. Saddeettaffaan hooggansa damee hajjii jijjiiruu fi komii yeroo dheeraa turee fi sadarkaa biyya teenya hin madaalleen raawwatu tarkaanfii cimaa irratti fudhachuudhaan gorsa qooda qabaattota hawaasa islaamaa irraa fudhachuudhaan dhagahuudhaan sirreeffama cimaa taasisuun hayyuu damee kanaan malu muuduu fi dhiyeenyaan deeggaruun bu'aan damee kanaan dhufu akka milkaa'u taasisuun isaanii hedduu gaariidha. Saglaffaa dhimmoota biyyaa irratti dammaqinaan hirmaachuu fi hawaasni muslimaa geessaa akka baatu xiyyeeffannoon raawwachuu fakkeenyaaf dhimma marii biyyoolessaa irratti marii hayyootaa ijaaruun haala mijeessuun gaaffii adda baasuu irraa kaasee hanga deeggarsa barbaachisu taasisutti hojiin raawwatame gaariidha. Hanqinoota keessaa takaffaa gorsitoota ciccimoo fi humna qabaniin sirritti wal arguu dadhabuu. Lammaffaa hayyoota gatii kaffalan kan beekamoo ta'aniin alaa kan beekumsaan hojii hojjetanii fi beekamtii kennuu dadhabuu fi galata galchuu dadhabuu. Sadaffaa nama addaan baasanii beekuu dadhabuu qeeqa sodaachuu fi shakkii xinneessuu dadhabuu. Afraffaan nama faarsu malee nama aarsu dadhabuu nama sagadu malee nama dalaguu gatii kennuu dhabuu baratame hirrisuu dadhabuudha. Shanaffaa qaamota islaamummaa xinneessanii fi jara maqaa islaamaatiin diinii tuffachiisaa jiran gorsaa fi seeraan to'achuu dadhabuu. Jahaffaa hawaasa muslimaa guddina biyyattii irra diinagdee fi kanneen kana fakkaatan irratti dammaqinaan akka hojjetan kakaasuu dadhabuudha. Torbaffaa piroojeektiilee biyyaalee isaa gurguddaa ifa gochuu dadhabuu. Saddeettaffaa hojii hojjetamee hawaasa muslimaatiif dhiyeessuu fi hojii ofii gurguruu dadhabuu. Saglaffaa seenaa fi seeneeffama gahee muslimaa qixa sirrii ta'een lammiilee biraan gahuu dadhabuudha. Egaa akkuma xiyyeeffatanii sirna hajjii galmaan ga'an kanatti xiyyeeffannaa itti kennuudhaan dipaartimentiilee hunda bifa dipaartimentii hajjiitiin akka laalanii nama humnaa fi gahumsa qabu filatanii riishaafliingi taasisanii hanga boonye hunda imimmaan nurraa haquun kolfaan akka bakka nuu buusan ni eegnam. Hubachiisa yeroo qeeqni malu ni qeeqnam. Yeroo hojii gaarii akkasii hojjetan immoo waan dandeenyu hundaan bira dhaabbannam. Kanuma jechuun barruu isaa xumure.